Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra deebi'uudhaan kun isin deebi'ee hordoftoota keenya akkam jirtan? Alhamdulillah. Oma nagaa nagarree dhugaatti baay'ee na cinqaara. Waa sodaa namaatiif itti cinqamaa jiru ani ijoollee sanii fi Muhammad bakka jirtullee mana ni jijjiiratte akkami godha? Mana keetii baaftee bakka bira dhokatte. Sila ana akkas goota malee isaanii miti. Akkam akkas Muhammad ila sirraa kafaluun ta'a akka ajaa'ibatti. Min agartaami. Waa takka gara takkan seentu Muhammad gara takkan seentu. Magaalaa tana keessa waliin jirra Muhammad. Magaalaa tana keessa inuma ona dhaadettaa. Hordoftoota keenya dhiifama miira keessa galeetanii bilbilaan bilbileetii sagalee isaanii michoo akkana iyyitu michoo jettu kana na dhageessise homaa karaa kanallee nan argattu Muhammad waa takka kanatu miira keessa na galche dhiifama wajjin hordoftoota keenya kanaafi ani waadaan isinii gala ammallee waadaan isinii gala dhugaatti Muhammadiin fidee isin duratti ila kaameeraa duratti akka inni nama jara kana godhe kana daran isa godhu ta'a kana waan irratti abdadda dachaati fi micha waa takkan ta'an waa takka homa takkan ta'an jarri maalifi onnee qabaatee waa takka godhuu hin danda'u bakka na beeka inni maalumaa kiyya na beeka waan ta'eef homaa takka godhuu hin danda'u akka kophee malee miila magaalaa tana keessaa isa baasuu ni beeka inni sabnummaan inni nama lama qabatee fachalu jiruuf karaa ittiin argatuun barbaada garuu na argachuu hin danda'u haa ta'u garuu ammaaf nama fagoo namarraa jiru hin arrabsa nama laan qabanii maaliifi magaalaan tun magaalaa guddoodha waan ta'eef si cinatti yoo as na cidhaa jiraate hin beeku yoo afuura dhoofate amma gara mootummaanis ta'ii kara saayibban kootiinis ta'ii kara namaatiinis ta'ii hunda facaaseen jira. Magaalaa tana gara takka dhaquu hin danda'u ijoollee namaa godhee homaa taftaf gochuu isaa kana dhugaan seena haa arrifadhee harkitti kennuufi abadan waan argattu kana abdii kuti Muhammad abdii kuti waan si godhu nabbeeka garuu si galee waan si godhu nabbeeka ati ammaaf waan na bira hin jirreef waan fagoo irraa jirtuuf yookaan waan adokatteef waan feete jechuu hin dandeessa afaanii waan feete barreessuu hin dandeessa ana akka namaa kanallee akkuma isin jedhe kana dura akka namaa kana dhaadachuus natti hin tolu gochaan hin garsiisa malee dubbiin tuni ijoolleen nana dachaasatis inshallah ni deebita ni baata harkaa ni baata waan inni si godhe tana na bira teessee laaluu teessa dachaaski abshir siif hin jiraan obboleessi kan kee atillee micayo አንቺ አይዞሽ አለሁልሽ እኔ ነኝ የማወጣችሁ Muhammad kan ofitti mi sammuu qabadhu amaana hin beekan akka ati rafteen bulleen hin beeka jireenya borfaa akka jirtuun hin beeka amma saa kana keessatti yoo mana qaba yoo mana bira yoo mana harkan na deeffata hirriba kan qabne nan beeka kan ofitti mi
akkasitti hordoftoota keenya dhugaatti isin homaa takka du'aa hima godha dachaas ni ba'a micoonis ni baati isin du'aa teessanii nurraa hin hafina du'aa teessan nurraa hin kutina zaalima rabbiin bakkuma fedhillee yoo ta'e zaalimni bakka hin ga'u namni nama miidhu eessayyuu hin ga'u kanaafuu isin du'aa godha hin yaadinallee hedduu hin yaadina abshir anaatu baas hin jiraaf magaalaa tana keessatti Mahammad dachaas faallee yoo gadhiise dachaas micoollee yoo gadhiisu ta'e inni hin jiraatu akkam gootan wallahi ni gartaniimi hin jiraatu as hin jiraatu magaalaa tana keessa yoo miiraan as keessaa isa baafachiisa inuma ona dhaatatta ara sheemno osoo wal beeynumo maalummaa kee osoo beeytumo way ajaa'ib dhugaatti amma waan qabee gadhiisu wallaaleen jira waan yaada miira keessan jira waan ta'eef haasoin illee na jalaa badeera maaliif akka namaa kana arraba dhedheerachuu kan hin danda'u beeytani yoo naareyani gochaan nama agarsiisa malee dhedheerachuu kan hin danda'u afaan hin beeku kanaafu innis waan beekuuf jara lamaan qabe karaa kanaan argachuu hin dandeessu osoo mala biraa laallattee irra sii wayya magaalaa tana ba'uudhaaf mala biraa osoo laallattee irra sii wayya homaa dachaasii fi michoo qabdeef ana argachuu hin dandeessu harka kii hin galta homaa kana sittiin himaa mallee waadaan isinii seena amma illee irra deebi'uudhaan hordoftoota kiyya waadaan isinii seena dachaas fi micoolleen ni ba'an guyyaa muraasa keessatti Mahammad immoo harka kiyya seenuun isaa waan hafa hin qabne kanaaf namni tokko yoo amantee keessa keettuf kennitee nyaadhu dhugi akka feete ta'e jedheeti Mahammadiin akkasitti keessa kiyyattuuf kennee ture garuu as garagaleeti na nyaate micoo jazbaasa wajjin waan hin feene tokko ammaa dirqamaan isii fuudhaan dirqamaan akkamitti namni nama fuudha bakka jaalalli hin jirre namni akkamitti yoo ni jedha akkamitti hojii jiraata mee dawaa na obaafteef yookaan immoo of na wallaalchifteef na argatti Mahammadoo waan kana osoo beeku yoo itti seenu ta'e karaa kanaan na gurgurattee miree Mahammad badii kana immoo osoo badiin kun jiru waamee qaballeessitu osoo jirtu badii kana dhoysuuf ijoollee tana ammallee irra deebitee aduubde meenattas garagale ana kottu ana na barbaade mee ana na qabe mee kottu dirreen jira hunoo deemu jira akka ati yaadde siin taane bara akka ati yaadde siin taane dhugaatti akka ati yaadde siin taane ati jireenya kee facaasuu barbaadde ture hin faca'u jireenya kee abadan yoo rabbi irraa taate malee namaatiin hin faca'u sigalee ati amma dachaasin aduubdeef hiriyummaan tiyyaa fi tadachaas adda hin cittu bakka feete illee ta'e lubbuun kennaaf dhugaatti osoo ati bar mana keessa teessu qabbanaa fi aduu fi rooba hin jenne akkasin na barbaadaa ture akkan ilmaan kiyya keessa deebi'u na godhe bar
dachaasii bar kanaan ala wanti sitti hin jiru irra deddeebi'ee siin hin jedhu Mahammad please ijoollee san gadhiisi. Anaaf si walitti deebi'e anaaf wajji falmeeti jara gadhiisi homaa miskiina san gadhiisi. Khayrii si oolame badii sitti hin dalanne haga abdiin akkasii mataa gas si cafaqee kitti dhukkee sirraa kaasaa ture san inni sirraa dhorgaa ture iyyuu akkaan argetti dhiise akkana miti jechaa ture iyyuu iccitii ati baafte sanuu malaan si keessaa baase mushuu uleenii miti si galee abshir wal arguu teenya sittiin gabba'u ta'a homaa hagan harka kiyyetti si galchutti homaa hojiin kiyyallee natti hafu hojiin si godhadha Mahammad hojiin si godhadha dhugaatti hojiin si godhadha hangan si argadhutti eessa'uu na jalaan baatu immoo waan feete haasa'e yaake homa feete haasa'e homa feete illee godhi sitti illee niyyoon sillee narrabsu gochaan si garsiisa hojiin si godhadha laal bayaa gala keetiin si kuta bayaa gala kee si kuta eessa'uun harkaan seentuti si galee maali godha sona baay'ee halkanii si nyaadha akkatti wayyo way ilma saafnoo daffaramte barana way ibsaa kootu fuudhu jetteen maa ijoollee akkatti hiraarsitaa qoy maal barraa barbaadda mee wannummaan ati barbaaddu maali mee wanni ati barbaaddu waan kana jedhi mee maal feeta maallaqa na nyaatta maallaqa na nyaatta maallaqaa mitiiti dumbulloo cabtuun argattu ishii way badal hordoftoota kee dhiifamaa miira badaa tokko keessa jira waan ta'eef saniif haasoo inni illee jalaa badee waan ta'eef naaf olchaa isiniin jedhaati inshallah viidiyoo biraatti walitti dachana nagaatti.